Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisna. Itiyoo Telekoom galii birrii biliyoona 85 ol argate. Finfinnee Amajjii 21 bara 2018 Itiyoo Telekoom baatiiwwan 6 darban galii birrii biliyoona 85 ol argachuu beeksise. Hojii raawwachiiftuun olaantuu Itiyoo Telekoomii Fireewoot Taamiruu raawwii hojii dhaabbatichaa baatiiwwan 6 darban ilaalchisee ibsa kennaniiru. Dhaabbatichi uwwisa intarneetii caalmaatti babal'isuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhe. Kanaanis walakkaa waggaatti birrii miliyoona 85 argachuu himan. Baay'inni maamiltootaa miliyoona 87.1 ga'uu eeruun kan bara darbeerra miliyoona 6 darbuu eeran. Magaalonni 1,069 tajaajila neetwoorkii 4G argachuu ibsan. Buufataaleen moobaayilaa 10,288 qaqqabuus dubbataniiru. Yeroo ammaa Itiyoo Telekoomiin tajaajiloota 204 maamiltootaaf dhiyeessaa jiraachuus eeraniiru. Kan odeeffannee FBC Afaan Oromoodha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Ani Dagaagaa Baaruuti. Ana Bilisee Ginfooti.